Iyyaasuun waaqa garaa gahe. Yaada waaqa tajaajile. Waaqni itti gammade. Iyyaasuu boqonnaa 13 irratti Iyyaasuun yaada waaqaa tajaajile. Waaqayyo baay'ee Iyyaasuutti gammade. Iyyaasuun immoo hin dulloome. Akkas jedhe Waaqayyoon, yaa Iyyaasuu na jalaa dulloomte kaa'edhee Waaqni dhufe. Iyyaasuun bara san Filisxeemii achitti dhiisee deemee hamma har'aatti ijoolleen Israa'elitti rakkatu. Odoo bara saniin Damaasqasii raate Israa'eliin boqonnaadhaan jiraatti. Na jalaa dulloomte maalan godha kaa'edhe. Amma ana Waaqayyoon waggaa kana dirasiisa tajaajile ani sama milikiita dullumaa agarsiisan jira. Kanaaf ganaa bakka Iyyaasuun deemuu amma dadhabutti ittiin hojjete Waaqni. Amman kazaaraadhaan deemutti naan hojjechuu qaba Waaqni. Ameen jedha. Deemuun qabu ani ganaan hojjedha. Nam tokko odoo na ajjeeseedha maali kana duuf nama gowwaadha kun. Odoo na jiraachisee naan hojjete jedhi malee na ajjeese hin jedhin. Na ajjeese hin jedhin. Har'a aartee boru sii darba giddiin qabaatiin boruun qabbanoofta akka har'aa kana miti dubbiin borummoo hin kofalta. Yeroo hundumaa gammachuu naa ta'uu qaba jechuun hin danda'amu namaaf. Waaqni amalli isaa takkasii boo'ichisaa takkasii kofalchiisa. Boo'icha bichaa odoo ta'e namni lafarra hin jiraatu hin du'a. Quufa bichaa odoo ta'e immoo namni lafarra hin jiraatu. Waaqni takkasii boo'ichisee takkasii kofalchiisee takkasii dhibamsiisee takkasii fayyisee takkasii beelesee takkasii nyaachisee si jira. Eenyuun ijoollee? Mee warri Yesuus Kiristoos beektan? Dhagaa baga isa beekte. ሃሌሉያ! በዚህ ሰዓት በአሜሪካ የሚገኝ በዚህ ሰዓት በአፍሪካ በእስያ የሚገኝ በአውሮፓ የሚገኝ በዚህ በኬላ የሚገኝ በሁሉ ቦታ የሚገኝ ሰማይና ምድርን የሞላ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የኃያላን ኃያል ምድርን የሚያንቀጠቅጥ ሃሌሉያ! የሮ ከነታ አዱኛ መረረት አርገማም አማ አሜሪካ ጅራ አውሮፓ ጅራ እስያ ጅራ አፍሪካ ጅራ አስኬላ ጅራ ጋ ጅራ ኢየሱስ ሃሌሉያ! ለፈተና ከነጥ ቀቤ ከራሱ የሚያረጋት አከነጥ ቸቸቾሰም በሩ አርካ ኮኬ ሰርት ደዋ ከናፍ ኢሰሰገን ሰጉዳ ሶዳቺሳ ቀን ሰበከካ ቀብ ሰይብደቀብ ሰገላና ጉዳ ቦካ ጉዳ ቀብ ሰጊዜ ተኩቸ ነመ ባቴ ደም አከነጥ ልፉዴ ባቴ ደም ምልሞ ነማ አከነጥ ለፈተና ኩን አከነ ሽገቹ ከንደደ ተራ ተቆተነ ማለት ሲፈካቲ ኃያል ያያላና ያያል ሃሌሉያ! ዋን ተራሚት ከንተጃጅል ዋቃ ለፋፍ ሰማዩም አዋጂ ሳታን ሙዱፈ ሃሌሉያ! ጀራ ኢየሱስ ጀራ ዋቀዮን በወሪ ዋግኒ አና ጅራተ መርከባታ ጅራ አካ አመካ ኢሱመን ጀጁ ዱፈም አኔም ኦፍ ጀጁ ኑምኔ ኢየሱስን ጀጁ ዱፈ ዋቃን ጀጁ ዱፈ ዋቃን ስትሙ ዱፈ ከነሞ እገ ኦጋ አነና ማኔ bara 70 waggaa 47 isuma kananima homaan taane bakaan tinam milkaa'e malee halle cabsite karabaafta erega cabse karabaasaga caccabse irra deema ka leenca yuda yesus seetana mataa gubbaa irra deema ka tonkaay mataa irra deema ka caccabse irra deema ka cabse karabaasaga cabse dhufega እንዴት ነው ወርታሬ ሃሌሉያ! እኔ ከባድዳ ጭማረን ከናፍ ገረ በሩምሰ ኬኘት እና ደብኑ ነምን ዋቀዮ ተመነ ቶኮ ጀረ ካዝ ደብና ነምን ዋቀዮ ተመነ ቶኮ ዋቀ ብቻረ ተብዲ ጎዳቹ ቀበጀራ ዋቀ ብቻረት አመጋኒ ሀራ ዋቀ ሲነመንሲሱ ኑፈ ሀራ ዋቀ ብቻ ተካብደቱ ወር ግማሽ ዋ ኡመዲት ቀበተኒ ደምተናማ ኢሰዲፍተኒ ዋቀተመንቱ ወር ኢልሚ ኮና ጅራ ኢንተል ኮና ጅርቲ አባን ኮና ጅራ ኦቦሌስ ኮና ጅራ ወገኒ ኮ ፍር ኮና ጅራ ወር ጀተኒ
waa bobaa jala kaawwattanii deemtan har'a isaan dhiiftanii waaqatti amantu. Maaliif matsaafatu si dhoowwa? Matsaafni namatti namanin jedha. Faarsaa Daawit boqonnaa 46 achi dhaqnaqa. Waaqni waa maddii takka dabaltuun barbaadu, dabbaalan barbaadu. Ana bichaatti amanii jedha waan biraatti hin hirkatini. Ana bichaatti. Kanaaf gaa amma waaqatti akka amantuun si barbaade. Raajitti miti, jaarsa waldaatti miti, paastariitti miti. Waaqatti amani. Amma waaqa duwwaa. Maaliif waaqatti amanuu barbaachisa? Jarri kaan gizaawwidha. ለጊዜ የሚኖሩ ናቸው። waaqayyo takka amantu si barbaada. waaqatti amanaa oduma jennu diddeetoo gara duubatti harkifata abalu naa jira jettaa hin ta'u jedha. waaqni hin taqaawwama isa waaqni hin jaalatu. amma gaa waaqayyo takka amantuun godha kaam hin amanta waaqatti. anamma waaqayyo tana mane gaafan dura manaa ba'u waaqa duwwaa tana manee manaa bahe. mee dubbisi mee lakkoofsa 17 irraa kaasi maayedha. amanannaa keessan gurguddoota irra ilma namaa warra gargaarsi bira hin jirre irraas hin kaa'atinaa. yeroo hafuurri isaa keessaa baatu inni deebi'ee biyyoon ta'a. guyyaa sanas akeekisaa hin bada. namni waaqayyoo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaa ta'eef abdii isaas waaqayyo isa goofticha irra inni kaa'ate haa gammadu. gooftichi isa bantii waaqaa fi lafa galaanaa fi wanta isaan keessa jirus uumedha. inni bara baraan amanamummaa in eegadha. inni warra cunqurfamaniif dhugaan baasa, warra beela'aniifis soora hin kenna. waaqayyo warra hidhaman hiikee gad hin dhiisa. waaqayyo jaamotaaf agartuu isaanii hin deebisa. waaqayyo warra gadi deebi'an ol hin kaasa. waaqayyo warra qajeelota hin jaallata. waaqayyo galaa biyya ormaa hin eega. inni ijoolleen abbaa irra hin jirree fi haadha hiyyeessaa hin jiraachisa. karaa warra jallootaa garuu irraa hin kaachisa. yaa Tsiyoon, waaqayyo kee gooftichi dhalootaa hamma dhalootaatti bara baraan hin mo'a. waaqayyoon jajadha jedha. Haalleluuyaa. bakka kanatti maal jedha gaa? fayyisuu kan hin dandeenye ilmaan namaatti hin abdatinaa. maaliif lubbuun isaa keessaa baati, lafatti gad deebi'a, yeroo san gorsisaa hin hafa. namni waaqa Yaaqoob gargaarsa isaa godhate, abdii isaa waaqayyoon godhate, namni akkasii eebbifamaadha. ilaalime namatti hin abdatinii lubbuu keessaa ba'a jedha. hin du'a. namatti hin abdatin hin du'a. namni itti abdatte sun yoo du'e akkam taataam? abalu naa jira jette tasuma du'e akkam taata? namni sun danda'ee hin jiraatu lafa gubbaa. maaliif hin jiraan? abdii isarra kaawwate kaa. waaqatti abdadhu. kanaan dura isinitti minatti fakkaate mucaa wayii barsiisedha biyya tokko irratti. obboleettiin Ameerikaa jedhu amma ijoollee jin rakkattu si gargaaraa baay'ettee bashannanee jiraa dhotteen tola dee mana barumsaa timirti ministeerii mana barumsaa gadhiise timirti ministeerii achumaan ishiin Ameerikaatti duute. akkam godhu gaam? maal sirmaa namatti amanachuun abaarramuudha. namatti hin abdatin. hin amanin. abbaatti hin abdatin, haadhatti hin abdatin, obboleessatti hin abdatin, obboleettitti hin abdatin, abbaa qabeenyatti hin abdatin. waaqatti abdadhu. siisaa kun atamma obboleessi kun namni kun na gargaara jettee duuba odoo kaachaa jirtu ija kee arguu barbaadu deem bakka kanaan siin jedha. waayyoo maal godhu dee durayyuu maal gochuu isa jala deemta. obboleessi koo nagate ka, obboleettiin koo nagate ka, isaan birrii qabu, ani duwwaan deema. waayyoo heeri baakkee gaafa dura maa namatti amante amma boo'uu si barbaachisa siin. abdadhu isa waan hundumaa qabutti. ameen jedhaa.
nama jaalatu tokko birri birraa bidirfachuu dhaqxe oduma qabuun qabu homaan qabu deemina biraa siin jedhe. Bira dhaqeeta na didee kaa durillee yookaan qabu wajjin nyaannee dhugna wayyoo duraa maal gochuu isa duuba deemtaa boo'u si tagabbaasiin. Kanaaf itti namanin itti nabdatin waaqa duwwaatti abdadhu. Amiin jedhika. namni hoggaasi biraa yelba maabalu yeqaccee nama yazarii namaa jedha hoggaasi biraa jirtaa gurbaa jedhee si dhungata. Ergaati bira dabartee immoo nama seete amma mucattiin kun ilbiisa wayiiti jedha. Hoggaasi biraa si dhungata hoggaati deemte ilbiisa jedha nam. Hin eblatiin namatti. Yoo diingata gazaba guddaa sii kenne waaqati isa keessa si ajajee sii kennisiise. Bakka waaqata ajaje. Kanaaf abdadhu waaqatti. Ani waaqa malee waan biraan qabu. Gaagodhaa hoggaan ka'ee qe'ee abbaa kiyyaa dhaquu eessaa dhufta jedhe jaarsi. Gaagodhaan dhufa muuzarii gad deemtu. Hiriyyaan kee baratee ol baay'ina taanaa jennaan gaagoo buutee naan jedhan. Maalitti beektu guyyaa gaaf tokko aerooppilaanii nan Addis Ababaa gadi dhufa ta'an jedhan. Bakka ati aerooppilaanii qubachiiftan immoo bootaa tottolchee si eega jedhe jaarsi. Yesuus Kiristoos gooftadha. Walitti natti qallada. Ani immoo olanaasaa jaarsi natti qalladu. Halleluuyaa. Sanin booda ginde baratiin geggeessaa ture agalgaa'ota Ameerikaadhaa dhufan booleedhaan aerooppilaaniidhaan fuudhee akkam buu booleedhaan haroo konfiraansi irratti booleedhaan aerooppilaaniidhaan har'a ilmi kee hin dhufaa kootti dhaniin harootti. Kanaan booda aerooppilaaniidhaan hoggaan meetta haroo birraan bu'ee harootti hoggaan bu'u jaarsa achi jira. Tottochee moon tottochine. Halleluuyaa. Ani kaa haadha koo nan kaadee abbaa koo nan kaadee gosa koo nan kaadee Yesuus bichaa fudhadhee biyyaa bahe. Nan affarsiim. Har'aan na gahe. Amma deebi'een jilmaa isaanii amansiisam. Amma abbaan koo samanee haati koo samantee obboleeyyan koo amananii. Yesuus gooftadha. Qomoo kan hin qoonne Yesuus. Halleluuyaa. Harka ol qabsiisan. Qoricha maccaa, qoricha tuulamaa, qoricha salaalee, qoricha walaayittaa, qoricha tigiree, qoricha amaaraa, qoricha oromoo. Hee madaanit ነው faayyisaara jedhame maqaansaa. Kuni qoricha Ameerikaa, qoricha Awurooppaa, qoricha Isiyaa. Hee madaanit ነው. Kana fudhannee dhaqne. Hin fayye kaabiyyi. Hin fayye. Biyyi maccaaf tuulamaa wal waraan wal lolu waa waxotti. Konfiraansiin hawaaman godhatu. Yalla baka. Oo baka qoricha maccaa qoricha tuulamaa irraa gashaa koo Yesuus. Kaara badaan jedheen maccaaf tuulamaa dabala. Wallunga dabe wallunga takaa walitti dabale kaa walitti dabalaa koo ya Yesuus ya Yesuus ya Yesuus. Hallelujah. Ijoollee abbaa meeqati isin? Mee warri ijoollee abbaa tokkoo taatan? Abbaan keessanii Yesuus kan ta'e. Hallelujah. Kuni amma mana abbaa tokkooti. Bulchaansaa abbaa tokko Yesuus. Kanaaf olii gadi jechuun hin jiru. Tokko nu taasise. Kanaaf gaa waaqa kanatti abdadhu waan biraatti hin abdatin. Inni umurii kee dheeressaa. Inda'uun maal jedhe sitti fakkaate bakka kanatti maa jedhe sitti fakkaate. Inni samaa'iif lafa uume jedhe qaalaan. Inni samaa'iif lafa uume kaa galaana uume kaa. Isaan keessa kan jiran uume jedha. Unatiin lazaraalam የሚጠብቅ dhugaa kee amma bara baraatti kan si eegu. Gidiin qabaatee namni dhugaa si jalaa dhoksinaa waaqni si jalaa hin dhoksu. Namni dhugaa si jalaa jallifnaa waaqni si jalaa hin jallisu. Nam tokko tokko dubbachuu waan dandeenye abukaattoo bitata. Danda'een ibsatu abbaa murtii fuulduratti. Inni dubbii danda'u sun dafeeti irratti ta'uudha jedhee akkana babbaree kuffisaa. Tabakaa bitata dubbachuu dadhabe. Amma atomaa harkuma kee ol qabe tabakaan kee Yesuus. Dhugaa amma bara baraatti kan eegu. Ameen ameen. Latabaddaluut የሚፈርድ warra miidhamanii kan murteessu jedha. Warra miidhuufi miti. Warra miidhamanii kan murteessu.
warra miidhuu fi miti warra miidhamanii kan murteessu dhugaa kee amma bara baraatti kan eegu amiin jedha namicha tokkotu qarshii nama tokkotti biddirseef gaafa biddirsu gane namichi immoo gane gaafa ganuu ragaan qabu kophaatti itti kenne achuma mana murtiitti himate namicha kana gaafa himatu yaa fira garaa gooti ani si malee qabu waati gulummaa kooti erga farfata baay'atu hidhiitu teessee na kokalee laale ammaan ani baajjaaju waan an fuudhu wallaale seen argee jaalallee koyaa michuu lafaa oonaa burkaan bakkee jiituu hin qabu gannaa boona 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 gannaa boonatti burkaan kee hin jitu mee warri burkaan eebba kootii gannaa boonatti hin jitu kan jettu harka kee ol kaasime hin jitaa hin jitu jedhime hin jitu jedhime anaan naan darbu ani naman ta'u anaanaa dhumateedha ufasaatti ofirratti raajamu anaanaa ta'a anaanaa darba ani danda'ee jiraadha nan jiraadha ogaa seexanni dhufee si kasasu maa ogaanni si boochisu maa boossaaf kanuma bu'aa ooltaa waan maa garti kanuma bu'aa dubartiin tokko kanuma boosi karaa deemsa wajjin isin boosi yaa caarraa koo wayyaa qabdaa wayyaa maalaan qabaa kanuma bu'aa amma namni shan itti dhufu gizee shan boosi maa inni boossuuf maa boossa namni maarsii godha maa boossame amma kana jilbifattee waaqatti hin boossu imimmaan kee mala qaba namni kan tuutti akkanumatti bu'an baay'eedha kushiinaa keessatti jechi boossi yecarraa koo itti karaarra deeme boo'a yecarraa koo maarsii godha boo'ichi kun natti mimbee maarsii fayyada amma san jilbifadhu boo'i imimmaan kee fala qaba halleluya kanaaf hidhaa kee ni hiika halleluya waaqayyo si haa gargaaru waaqayyo si haa gargaaru warra kufaniin kaasaa jedha waaqayyo si kaasa bakka kufte abdiin kutin si kaasa warri nigdiidhaan kuftan warri barumsaan kuftan warri ikoonomiidhaan kuftan in kaataa na kaasa jedhime waaqayyoon waaqayyo si kaasaa amiin jedhka akkan kufetti na fodhime si kaasa si kaasa abdii kutin si kaasa ani ma abdiin kutu waa baay'een natti dhufee qorumsan xinnaatii miti waggaa 40 kana keessatti gara gizee 40 qoramuun qorameera waggaa maatirii kuman hojjedhaa na dabarsa naka galaana rakkinaa hoo seente naanan hin nyaatamta hin baqta soogidda mataa dhiqachuu loga bu'eessan akka hin taane taragaagaa rakkoo bakka jirtutti dhaabbadhuutu irraafamini bakka jirtu dhaabbadhu hoo deemuu dadhabde dhaabbadhu qajedhe dhaabbadhu baqa sitti fura baqa ofirra gattaa'e baqa sirra darba amantii jechaan maal jechaan rakkoo keenya amantiidhaan aggaafatuudha amantiidhaan kuffisuudha malee yoo naate immoo rakkoo guddaadha waaqayyo si haa gargaaru kanaaf naasuun si ajjeesa hinnayin dhaabbadhu bakka jirtu waaqa qabda rakkoon fedhee sittaa dhufuu dhaabbadhu hin raafamin bakka warra dhaabbatan biratti argama waaqni warra baqan biratti miti kana dura sirriitti bee waa'ee namicha waraabessa jecha du'e tokko dhaafe tokkommoo waraabessa sodaataa okkuma waraabessa yuuse intala haadha akkana godhan mana nyaattaa koo jedha duruma waraabessi goodaa jedhamu yuusuma ishii sodaata guyyaa gaaf tokko manni gaxarii kun shaabaa wayiitiin balbalatti godhee kopaasaa galamoo namichi caakana sedee waraabessitti seene gaada tokkaa seene waraabessi tokkicha iyye namichi iyye waraabessi iyya namichi iyya waraabessi wal baxaphatan jarri lachuu karaa ba'uu dhabee waraabessi iyyaa sun iyya duraa gamatti sodaata manatti itti seene waraabessi qoda bukoo lafaan dha'ee utaalee bahe namichi qoda bukoo matiitti lafa dha'ee bukoon diriire biyyi kaatee hoggaa dhufu hin ciise maal taate jennaan marrimmaan na keessa ciiskee bahee na qartanii lafa ciisaa jedhe marrimmaan hin ciiskineen bukoo ciiskee
Garaasaa kana qabaniiti hin jigne marrimmaan keessi keessa jira si keessa jira. Achi qabanii ol kaasan. Maali rakkoon isaa duruma waraabessa sodaata. Caafati mee nama sittaanu. Wanni sodaattu jira hidhiimme. Maal jedheree? Jira garuu hin sodaatin. Hin sodaatin. Garaa fayyaatti si iyyisiisa. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Nuufi warri biyya lafaan ittiin gargar taane isaan xonqaa'ii sodaatu. Nuyi xonqaa'ii sodaatu. Mortuu sodaatu. Nuti sodaatu. Maaliif sodaatu? Waaqa qabna kaa. Maal sodaatu? Kanaaf Waaqayyoon maal godha jedha? Waaqayyoon maal godha jedha? Warra kufaniin kaasa. Waaqayyoon warra nama biyya ormaa jiru hin eega. Nama biyya ormaa jiru hin eegaa jedha.